Qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'aa mirga dhala namaa obbo Battee Urgeessaa erga ajjeesanii bakka balfi itti gatamuu fi bineensi itti wal gahutti reeffa isaa gatan jedhu obboleessi isaa. Ajjecha qondaala olaanaa ABO obbo Battee Urgeessaa irratti raawwatameef qorannoon walabaa guutuun akka adeemsifamuuf mootummaan Ameerikaa gaafate. Hayyoonni Oromoo Profeesar Isqeel Gabbisaa fi Dr. Bayaana Asoobaa sirni biyya bulchaa jiru uummata abdii kutachiisuuf ajjechaa suukanneessaa namoota ciccimoo irratti raawwataa jiraachuu himan. Ajjechaawwan qaruuwwan Oromoo irratti xiyyeeffatee raawwatamu sababa uummanni cal'isee fudhateef sadarkaa har'aa kana irra ga'ee jedhan jiraattonni Oromiyaa irraa yaada isaanii OMN'f kennan. Ajjeefamuu obbo Battee Urgeessaa hordofee barattoonni Yuunivarsiitii Finfinnee mooraa 6 kiiloo guyyaa kaleessaa